Ashamaa harka fuudhee hordoftoota geetii yerootuuf nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkamitti ijoollee Oromoo akkasumas har'a viidiyoon qabadhee isiniif deebi'ee muudannoon irra ga'e akkasiin irra hin geenyee fi doolaara qulqulluu ta'ee fi akkaataa ittiin qulqulluu hin taane akkaataa itti ofirraa eegdanii fi akkasumas deebi'iitii warroonni doolaara baay'ee harkaa qabdanii yookiin qabattanii gara biyyaa galuudhaaf yaalii qabdanii akkasumas harkatti qabatanii walitti qabdanii bakka tokkotti ergachuudhaaf yaalii taasistanii doolaara natsaa ta'uu fi yookaan foorjidii ta'uu akkaataa ittiin ofirraa beektan isinitti hima. Akkuma argaa jirtan doolaarri kunniin hundumti isaatuu qulqulluudha. Foorjidii kan ta'e bakka dhibba fakkaatu san irratti wanti akka calaqqisaa hoo quba keessaniin qabdanii riddanii quba keessan irratti irraa yaa'a. Sirumaayyuu immoo yoo luqqa'aa ta'e wanni tokko irraayyuu calaqqisaan akka warqii fakkaatu sun hin jirre foorjidii ta'uusaa beektanii karaa warra baankii deemtanii akka maashiniidhaan isin lakkaawwamee ilaaluudha. Yoo foorjidii ta'e maashinii keessatti hin beekamaa hin darbuun lakkaawwamu akka sooftisitti lallaafa waan ta'eef foorjidiin hoo orijinaalii ta'e immoo maashiniin dabarsee hin lakkaa akkasuma maatiin isin bira jirtanii tariitii maashinii lakkaa'u san hoo qabaate immoo isinimtuuyyuu maatii keessanii mari'attanii warra bira jirtaniin akka lakkooftanii ilaaltanii nuti wanni nu mudate suuqii deemnee akkasuma hiqaa wayii binnee erga mana geenyee booda doolaarri nu kaffallee baane foorjidii akka ta'e nutti himanii jiru warri suuqii nu deemnee binnee deebine hoonuu bilbilanii deemnee tolaalluyyuu doolaarri foorjidiidhaa eessaa fuutanii akkamitti fiduu dandeessanii gaaffii biraadha kan isaan nu gaafatanii garuu suuqii kasseenii kaffalee ba'ee nu bichaa miti doolaara kana namtu kaffalee ta'ee nama biraatu kaffaleef ta'ee isa waaqayyoo fi isaan bichaatu walitti beekaa nuti garuu doolaarri 100 foorjidii ta'ee irra deebiidhaani suuqii sanitti deebisnee kaffallee sirriitti ofirraa ilaaluu qabdu. Inni kunniin inni akka warqee fakkaatee irratti mul'atu kuni gonkumaayyuu foorjidii hoo ta'e irra hin jiru yoommoo orijinaalii ta'e sirriitti calaqqisaa akka warqeetitti jechuudha. Sirriitti ilaaluu qabdu. Warri harkatti qabannee gallaa jettanii karoora qabdanis odoon lakkoofsisin odoo asitti qulqulluu ta'uu isaan beekini odoo maashiniin lakkoofsisin tasuma fuutanii qabdanii too hin galinaadha. Ani amma kanaaf hiqaa bituudhaaf waan qopheesseefanii bakka tokkotti fuudhee orijinaalii ta'uu isaa lakkoofsisee waan qopheesseef isinis akka irraa hubattanii dhatanii isiniif qoodaa jira. Isiniin jedhaa beerut keessa warri jirtan sirriitti of eeggannoo taasisaadha. Hundumti keenyayyuu warri beerut keessa jiru doolaara nu kaffalama. Doolaarri kun tasumaayyuu wanna foorjidii ta'e addaan beeksisuu hin qabu kan isaanis viidiyoodhaniin doolaara foorjidii ta'e isa waraabanii naaf erganii karaa dhumaati irratti isinitti agarsiisaa viidiyoo san isin dhaggeeffattu. Yoo nama shakku malee akkanatti jaallaltee gonkumaayyuu hin beektu. Dhattee maashinii keessa geessee yoo lakkoofsifte doolaara hedduu iddoolee gisee galchite isa bira hoo ga'e hin lakkaawwamu inni sun hin lallaafa baay'ee waan ta'eef hin lakkaawwamu hin dabarfamu. Isiniin jedha akkasitti ofirraa ilaaladha. Qabattanii harkatti galuudhaaf illee yoo karoora qabaattanii gonkuma odoo maashiniidhaan hin lakkoofsisin odoo qulqulluu ta'uu isaa hin beekini fudhattanii hin galinaadha. Ana garuu maatii mannaa kaffalee malee doolaara kana gabaa ba'ee yookaan bakki nani deemee ittiin foorjidii ta'uu isaa maatii manaaf kennirraa malee ani garuu bakki itti doolaara fidee hin jiru isaanis amananii deebi'anii isaan natu kaffaleessan jedha. Akka ofiinaa kaffalan hin beeku waan ta'eedhaa fi odoo maatii tokko ta'ee yookaan immoo ani oduun nama ala keessa bahee deemee deebi'u ta'eetii situ jijjiiree eessaa fiddee gaafin hin dhufaa maatiin immoo warri suuqii eessaa fiddee fi ati doolaara foorjidii ta'ee fiddee asitti kaffalteedhaan warri suuqii na gaafatee jennaan lakkii nuti kaffalaa fi ishee walii gadi hin deemtusi nuti akkaataa ittiin nu bira dhufe hin beeknu jedhan malee silaa tariitii odoo waanan ala keessa deemee doolaarri foorjidii sun harkatti qabamuuti akkan hidhamu natti kan himanidha warri suuqii suni waan akkasiitirraa waaqayyo sinaa eegu. Isinis irraa of eegaa isiniin jedha. Sababni isa duuba dhufu foorjidii sin jalaa ta'uu qofa miti qabattanii suuqii deemtanii foorjidii sin harkatti arganii akkasuma akka hadafbii qabuu fi kanaan dura nama baay'ee shawwadaa turte siin jedhanii si hidhuu danda'u sa'aatii sanitti gaafin isaa si dhiyeessan baay'eedha isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu wajjiniin haa ta'u. Maatii bira jirtanis yeroo hunda hin amaninaadha. Warri bira tuttursiiftanii ji'a 4-5 walitti qabdanii birrii bakka tokkotti isiniif kennanii gisee ammaa nama shawwadaa jiru. Maatii mana bira jiruudha kan shawwadan malee anaa mitiidha. Isaanumatu fidee doolaara kana naaf kenne
bakka itti shawwadamne hin beekne jedhanii turan isaanillee of eeggadhaadha. Isaanii ofii isaaniitiif fakkaatu wal shawwadaa jiru. Isinis immoo akka shawwadamne tarii warri suuqii bilbila bituu deemtanii wanta garaagaraa bituu deemtanii doolaara namatti kennitanii achi ajjeeffattan of shakkaadha. Maatiin isiniif kennaniyyuu shakkaadha. Hin beektanii isaanillee haga dhaqaeetu lakkoofsisanii maashinii suni qulqulluu fi qulqulluu ta'uu baachuu adda baasutti zim jedhanii dhufanii isiniif kennani. Isin doolaaruma fakkaata isinitti isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya fuudhaaf akka keenya namatti isin dabarsanii kan namaatiin ittiin dabarsan isiniin jedha. Irraa akka of eeggattanii waa hubattanis abdiin qaba. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii. Kanatti aansuudhaan viidiyoo xiqqisuu warra suuqii waraabee naaf erganii dhumarratti isinitti agarsiisa. Yuutuubii kiyya sabiskiraayib لايك ناف قرادة. شفتي عاملة هون تلزيق اياه تلزيق والذهبي تعولها بيقبع. شفتي كيف بيقبع هون هاد الذهبي تعولها والله هي مثل الحقيقة مزبوطة هي بس لكن هون كيف مقبعة هاي